haawota kenna kan durii yookaan yaadattan ta'e yookaan qabeetan ta'e yookaan dhaqqabtan ta'e irra caalaan isaanii namoota hin baratinidha. Namoota carraa barumsaa hin argatinidha. Laakiin hundi isaanii ilmaan isaanii sadarkaa gurguddaa gahuu danda'anii jiran. Sababni isaa hawwonni isaanii sunniin kan hin baratin ilmaan isaanii karaa seeraa irratti guddisan, yaani adaba barsiisanii adabaan guddisanii barumsatti erganii jajjabeessanii waan ofii isaaniitii hin argatin akka ilmoon isaanii argatan godhanii ilmaan isaanii hundinuu sadarkaa gurguddaa irra jiran yeroo ammaa kanatti doktora, bulchaa, barsiisaa fi wantoota hedduu keessatti argitan jechuudha. Tole wantoota warroota durii sanirraa abbaan keetii fi haati teellee jechuudha. Dhaloota ammaa kanatti yoo deebine immoo hawwonni ammaatii fi abboonni ammaa hundi isaaniitu namoota baratanidha. Maal gochuu qabarree waan ofii isaaniitii baratan san ilmaan isaaniitiif dabarsanii ilmaan isaanii akka cimanii jajjabaatan gochuu qaban miti akkasuma godhaa jiran gariin isaanii. Laakiin nuhiin warri ammaa kunniin dargaggoonni ammaa kunniin dargaggummaa birallee tarree jirra. Nuhiin kun keessattuu warri sooshaal miidiyaa fayyadamaa jiru kun dubartoonni ta'ee dhiirri ta'ee ilmaan tenne ilmaan akkamii akka ta'uu barbaanna. Akkam ilmaan akkamiiti. Yaani fakkeenyaaf ani TikTok irra bahee sirbu kun, ani TikTok irratti bahee waan hin taane hojjedhu kun, ani TikTok irratti bahee waan hin taane dalagu kun, akkasuma YouTube irratti ta'ee Facebook irratti ta'ee ilmi kiyya akkuma itti jiru kanatti akka guddatu barbaadamoo akkami? Moolakki anamma asirratti fantashiruu ta'e akkuma barbaade ta'ee sanbooda ilma kiyya adabaan guddifadha, seeraan guddifadha. Ilmi kiyya doktora akkanaa ta'u, sheeka akkanaa ta'u, beeka akkanaa ta'u, hayyuu akkanaa ta'u godhee akka jettee kaayaddu ta'e of sobaa jirta. Sababni isaa amalli kun yoomiyyuu sin dhiisu yoo amma of hin jijjiirin gara bultiitti osoo hin seenin dura. Lakki ammaaf akkanumatti itti fufee gaafa fuudhe yookaan heerume booda jijjiirama akka jettu ta'e ammoo of sobaa jirta. Kanaafuu jijjiiramni ammumarraa nama of jijjiiratu ilmaan isaallee karaa barbaade irra kaahuu danda'a jechuudha. Kanaafuu ilmi kee akka ta'u barbaadda obboleettii tiyya. Obboleessa kiyya ilmi kee akka ta'u barbaadda. Mee komantii jala naa barreessi. Silaafuu waan nuun kenne dubbannaa nagaan tura. Du'aa inaaf godhaa xiqqoo isii waan na dhukkubuuf.